akkam jirtu Isaaqidha. Galgala kana daqiiqaa 11 fi wantoota afur akka waliin hojjennu barbaada. Inni jalqaba side to side toe touches jedhama. Isa kana kurna isaa hojjenna. Garuu kudhan gaafa jennu akka kanatti as geenyaas dhufnee tokko hin jennu jechuudha. Gara bitaas gara mirgaas geenyee yeroo iddoo jalqabnetti deebinu tokko illee lakkoofna. Egaa ani gama kootiin qaama koo ifadhee qophaa'eera. Sinillee akkuma kana jalqaba qophaa'aati. Achi booda viidiyoo kana ilaalaa hojjedhaan isin affeeruu barbaada. Haa ta'u egaa haa jalqabnu kurna isaa hojjennaa jechuudha. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan jechuudha. Itti aansinee kan nuti hojjennu power jump jedhama. Egaan kanatti dhaabbannee ol utaallee iddoo keenyatti deebina jechuudha. Kan hojjechuun yoo isinitti cime akkasittanii tokkottanii lamattanii itti fufuu dandeessu. Kudhan hojjenna. Isaan hojjechaa jiru warri hojjechuu barbaadanis filannoon isaa isinii taa'eera jechuudha. Power jumpii kudhan hojjechuuf tokko, lama, sadii. Kurnan jechuudha. Egaan asii achi mommooqamaan jira. Na of kolcha. Itti aanuudhaan flutter kicks jedhamu. Isa kana kanatti ciifna. Achi booda harka keenya ofuma cinaa mudhii keenya cinaa keewwanna. Isa kanallee kudhan hojjenna. Miila keenya sosochoofnee baay'ee stooliin kaasiin baay'ee lafatti stuun maxxansiin naannoo inchii 6 lafarraa ol kaafnee tokko, lama jechuudha. Sadii sochoofnee tokko jenna malee tokko, lama jenna miti. Kudhan hojjennaa jechuudha. Itti fufnu tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan. Inni kun miila keenyaaf naannoo garaa keenya jabeessuuf nu gargaara jechuudha. Amma marsaa jalqabaa xumuruuf jenna. Push-up 15 waliin haa hojjennu. Achi booda boqonnaa gabaabduu ishee fudhannee marsaa lammaffaatti deebina jechuudha. Push-up 15 tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko, kudha lama, kudha sadii, kudha afur, kudha shan jechuudha. Haa ta'u gamma boqonnaa gabaabduu ishee fudhannee sekendii 15f achi boodas warruma ammaa marsaa lammaffaa hojjennaa jechuudha. Marsaa lammaffaatti deebineerra. Side to side toe touches. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan. Kuni kanatti aanee power jump san hojjenna. Marsaa lammaffaa kudhan hojjennu. Jarri kun walitti aananii egaa baay'ee nu argamsiisu jechuudha. Kan barbaadanis kanuma power jump kudhan. Torba, saddeet, sagal, kudhan. Haa ta'u amma isa ciifnee hojjennudha.
Flower kicks. Kudhan. Tokko. Lama. Sadii. Afur. Shan. Ja'a. Torba. Saddeet. Sagal. Kudhan. Taasudhaan marsaa lammaffaa isa xumuraa marsaa lammaffaa keessaa puushaappii 15 hojjenna jechuudha. Shan. Shan. Ammallee sekendii 15 boqonnee marsaa sadaffaa isa xumuraa hojjenna jechuudha. Marsaa sadaffaa isa xumuraa side to side toe touches 12 hojjennu. 10 ture jalqabaa lamatti daballee irra fixaarra waan ta'eef haa hojjennu. Tokko. Lama. Sadii. Afur. Shan. Ja'a. Torba. Saddeet. Sagal. Lama tafe. 11. 12. Amma flower kicks senne ammarree isa kana haa hojjennu ofitti dabaluun gaariidha. Tokko. Lama. Sadii. Afur. Shan. Ja'a. Torba. Saddeet. Sagal. Kudhan. 11. 12. 13. 14. 15. Taasudhaan puushaappii already lafan jedhamti ta'e puushaappii 15 hojjennaa marsaa sadaffaa. Shan. Kudhan. Shan. Ammagaa xumuraa marsaa sadaffaaf isa xumuraa kan har'aa keessa jechuudha. Power jaampii 10 hojjenna isa kana hojjenna 10. Jechuudha. I hope kana jaallattanii walii qooddanii ofii keessanis qooda irratti fudhattanii irraa fayyadamtu abdii qaba. Yeroo gaarii nagaatti.